Muhammad Jalabaaf akkaataa inni itti barreessaa turetti jechoota gartee inni jechaa jiruu fi jechoota inni jechaa jiruu fi jechi pirezidantiin Iiraan waliin barreessaa jiran waan gartee wal fakkaataadha. Kana keessatti pirezidantiin Ameerikaadhaa ifii isaatiif qalama diimaa gartee sararaa diimaa lafarra godheeti sararaa diimaa san hogguu gartee warri Iiraan tuquu didan ifii isaatiif sararaa diimaa san if duuba deebisaa jira. Akkana jechuun yoo barbaadan gabaabinatti maaliif gartee nu sodaachisuu dhiisanii waraanuma isaaniitiin dhufanii jijjiirama barbaadu kana hin geessine. Ammaasis waraanni Iiraan takkaa'uu biitti Iiraan sodaadhaas odoon taane tuffiidhaas odoon taane nama gartee kabajaadhaan walitti haasa'u. Nama takkaa'u gartee diploomaasii eegee diplomaasiidhaan haasa'u takka kabajaanii wajjin marii godhuu dandeenya. Nama gartee akkasitti marii san gadi hin geessine taate immoo tuffiidhaan warra haasa'uu fi sodaachisaadhaan warra haasa'u takkalleefuu gadi hin jennu yaada jiru barreesseeti jira jechuudha. Okay? Dubagaa eega gartee kana dubbanne booda wanni gartee ammaan tana jabduun takkataniin sila isin garsiisuu barbaadu biyya Iiraan keessatti yeroo ammaan tana gartee lolli kun deemaa jiru takka lolli kun amma dhaabbatee bireekirra jiru kana keessa guyyaa kaleedhaa waan ajaa'ibaa takka hojjechaa jiranii akkuma gartee na duuba gartan kana waraanoota isaanii warreen sadarkaa adda addaa irratti hojjechaa jiran kan shamarranis kan dhiiraatiis warreen teknikaalii warreen maashinoota gaggeessu warreen dhugumatti gartee misaayiloota dhawaa jiru kana hundaa'u kan hin fuudhin fuusisaati jiran. Guyyaa kaleedhaa yoo xiqqaatte toora nama 300 oliititu magaaluma Teheraan keessatti wal fuudhee jaaniiti gaa akkuma na duuba gartan kanatti gartee namayyuu dandeettii isaaniitii wajjin makiinaan isaanii gartee tan meeshaa waraanaa gubbaarraa qabdu akkasitti gartee tartiiba galaniiti gartee aruuza kana galfachaa jiranii jechuu. Egaa irreedduun keessa yoo agartan hin beeku miidiyaaleen adda addaa gartee garsiisaati jiranii. Let's see foto biraatillee gartee isinin garsiisa. Waanuma ajaa'ibaati wanni gartee jarri kuni godhaa jiru. Akkuma gartee ilaaltanitti gurbaan kuni gartee gaanara makiinaa gubbaarra taa'ee gartee gaanii isaatis gartee harkaan qabatee jaartiin ta'e inni fuudhees achi ta'eesi namni kun hundinuu gartee akkanatti isaan kanaaf magaalaa hunda keessa gabbaanii gartee dinqisiifachaa jiranii. Let's see, I think fotoleen okay laala akkanatti gartee isteejii hunda qopheessanii warreen gaa fuudhe hundinuu akkasitti tartiiba kana hunda deemaa jiran jechuudha. Gabaabinatti gaa namni gartee ummanni biyya isaa jaalatu takkaa'u gartee mootummaan biyya siidhaa jaalattu akkanatti kunoo waraana isaaniitis cinaa dhaabbatanii kan hin fuudhinis fuusisanii kan gartee dhugatti biyya isaaniitiif jecha lubbuu isaanii kannaa jiran kana cinaa dhaabbatanii jechuudha. Namni gartee biyya jaalatu akkanatti qooda waraanaa galchaa jechuudha. Kanallee gartee quba qabaaddaadha isiniin jechuudhaaf. Dubagaa guyyaa irraan tanaa waraanni biyya United Arab Emirates gara isaaniitiin ibsa nu duuba gartan kana baasaniiti jiran. Akka ibsa isaaniitti guyyaa arraan tanaa keessatti akka gartee guyyaa lameen kana keessatti sa'a 48 jechuu isaaniiti. Sa'a 48 kana keessatti yoo xiqqaatte droona 6 buufnee jirraa jaaniiti odeessaa jiran. Ammallee irra deebianii droonnan kun kan karaa dhihaatirraa dhufe. Droonnan kun biyya Iraaq irraa dhufe akkasitti biyya teenya keessaa infrastructureota bika gaazaatii fi bika bishaanii haleeluudhaaf isaa deemu dhoowinee gabbuufnee jaaniiti gaa akkanatti barruu tana dhiheessaa jiran. Akkuma gartee yaadatanitti
gareelen warra Iraq keessa jirtu tan gartee lola Iran irratti gaggeeffamaa jiru tana Iran deeggaraa jiran United Arab Emirates tanas akka diinaatti waan laalaa jiraniif jecha isiidhaas yeroo adda addaa akkanatti duroona itti erguu jiraachuu isaanii guyyaa inumaatu gartee jidduu lolaatii fi torbaan dabre kanallee irraa haasofnee turree isiniin jechuudhaaf. Dubagaa reefuun tana dubbii himaan takkaa'u gartee ministeera haajaa alaa biyya Qatar haasa'u godhaati ture. Akkaataa gartee inni ammaan tana rakkoo naannoo san keessa jirturraa diplomaasiin garam akka deemaa jirtu ammaasis lolli kuni ni dhaabbatamoo daranuutu itti fufa yaada juurratti waan hormuzillee ilaalchisee waa heddurraa haasawaa ture. Gabaabinatti nuti warri Qatar akkasuma sanitti warreen gartee naannoo jiddugaleessa bahaa kana keessa jiru gara keenyaan lola hin barbaannu. Lolli kuni namayyuufuu jijjiirama hin fidu. Ammaasis keessaafuu yeroo ammaan tana biyyoottan hedduun rakkoo keessa jiranii tana gartee akkaataa barbaachisaa ta'etti yoo dandeenye karaa diplomaasiitiin keessa akkaataa gartee biitti Paakistaan faan lola kana dhaabuu irratti hojjechaa jirtu ilaalchisee nuti waan dandeenyuun ni deeggarraa. Akkasuma sanitti namayyuu yoo cinaa dhaabbatanii akka lolli kuni hin kaane godhan takkaa'u waan danda'an qooda taniin isinii himu. Guyyaarraan tana pirezidantiin biyya Raashaadhaa imala isaa karaa Chaayinaadhaa akka godhu jiru torbaan dabre kanallee irraa haasofnee turre. Garuu arraan tana biyya Chaayinaadhaa seeneeti jira. Garuu wanni nama ajaa'ibsiisu keessaa pirezidantiin biyya Raashaadhaa odoo Chaayinaa hin dhaqin dura ibsi ajaa'ibaa kuni gartee gabbeheeti jira. Ibsi kuni akka jirutti mootummaan Raashaadhaa daldala gaazaa kan Chaayinaa wajji godhan inumaatu gartee haalaan ol kaasuu isaanii takkaa'u itti da'uu isaanii ibsaniiti jiran. Kana gara lachuututu ibse. Waan ajaa'iba namatti ta'u keessaa yeroo hedduu eega gartee pirezidantiin biyya takkaa achi dhaqee marii godhanii achi boodagaa ibsi kanaa kuni gabbaa. Wanni amma durarraa addatee takka akkuma yaadattanitti yeroo gartee pirezidantiin Ameerikaa Donald Trump illee Chaayinaa dhaqee ibsi kanaa kuni gadi hin baane ammoo warreen gartee miidiyaalee addunyaadhaa kana hordofanii fi diplomaasii keessaafuu humnootan gurguddaa kana jala deemanii hordofaa jiran akka jechaa jiranitti Chaayinaan akkanatti gartee takkaa'u Chaayinaanis takka warri Raashaatis ibsa kana walgahii tana dura gabbaasuun isaanii hariiroon biyyoottan lameeni hammam takka akka jabduu taate addunyaa agarsiisuu barbaadanii takka ammoo Ameerikaadhaaf karaa biraatiin deebii godhuu barbaadanii jaaniiti odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Dubagaa xayyaarri Putin reefuun tana hoguu Chaayinaa qubatu akkana ture. Akkuma gartee yeroo laaltanitti inninis simannaa addaa godhaniifiti. Simannaan isaa godhan kuni akkuma gartee state visitii jaamutti wanni amma durarraa adda taate takka yeroo pirezidantiin Ameerikaadhaa biyya Raashaa dhaqes isinii himaatiin ture. Simannaan hedduu murteessaadhaan isiniin jee akkasuma sanitti hogguu gartee asirra laaltan namni pirezidantii biyya Raashaadhaa dhaqee eerpoortii irraa fuudhe foreign ministeriidha. Takkaa gartee ministeera haajaa alaa Raashaadhaa Chaayinaati jechuu. Tunuu gartee isiniif qaceellotti gartee deebii taati. Maaliif yeroo dabarte akkaan isinii himaa ture sanitti namni Trump red carpet illee haa godhanii fi garuu immoo eerpoortii irraa dhaqee isa fuudhe ministeeraa miti. Takkaa'u gartee ministeera haajaa alaatii miti. Yeroo hedduu namni gartee jara kana diplomaasii keessatti gartee hojjetee akkanatti pirezidantii hariiroo gaarii waliin qabdu namni fuudhu takka gartee pirezidantii takka ammoo itti aanaa isaati takka ammoo foreign minister.
ammoo nama gartee ministeera hin tahin nama gartee ka protokoolaatiif ergitee gartee achitti fuudhuun saasan hammam takka warreen biraatilleen akka yaada adda addaa irraa dubbachaa turan isinii himaatiin ture jechuu. Saniifuu akkuma gartee asirra gartanitti ministeertichi haajaa alaa dhaqee Puutiin fuudhuu isaa qofa odoon taane simannaan isaaf godhan simannaa ajaa'ibaati. Dhugatti gartee red carpet qofa odoon taane gaa warreen shamarran adda addaa kun gartee kan gara lachuutunuu waan adda addaa huccuu adda addaa gartee uffatanii akkasumas cinaan gartee Raashaa fakkaatanii isa simatanii fi gara kaaniin waraanninis gartee takaa'uu warreen baandiin adda addaa dhiyaattee airportitti gartee akkasitti godhuun isaasan prootokoolii Trump irraa kan Putin xiqqoo ol ka'ee jira jaaniiti namni hedduun irraa haasawaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Dubaga odoon gartee qacollotti keessa gadi hin buune wanta taniin isinirraa himu keessa akkuma gartee oduun tuni na duuba jettutti goodbye Trump hello Putin jettii Chaayinaan jechaa jiran. Gabaabinatti Prezidentiin Ameerikaadhaa biyya Chaayinaa dhaqee gaaffiilee adda addaa akkasumas daldaloota adda addaa gartee duraan Chaayinaa wajjiniin godha je'ee dhaqe sanirraa odoo humaa takkallee hin harkatiin odoo wanni inni barbaadu san galman gahiniif achirraa deebi'ee jaanii namni hedduun haasawaati turan. San qofallee odoon taane wanni gartee namni hedduun irratti xiyyeeffatan keessaa yeroo akkanatti prezidentiin gartee biyyoottan gurguddoo kanaa akkanatti dhaqanii gartee wal simatan kana qofa odoon taane hoggaa walgahii godhanii walgahiin isaanii xumuramte booda communique jaanini takka gartee ibsa isaan baasaniitu jira. Ibsi kuni yeroo hedduu biyyoottan lachuutu waliini baasan waraqaa takka irratti. Okay, ibsa baasan kana gaa irra hedduu warra miidiyaatiif kannanii warri miidiyaa achirraa gartee akkasitti takka pirinti godhan takka ammoo TV fi bika dadarti irraa haasawan jechuu. Garuu walgahii Trumpii fi Xi Jinping jidduutti isaan lachuutu communique hin baafne. Tan kopha kophaatiis hin baafne akkasumas tan waliitiis hin baafne. Okay, so gabaabinatti gaa hammam takka gartee walgahiin san akka barbaachistuutti gartee galma kan gahin inumaatu Chaayinaanis ija biraatiin akka laalaa turte Ameerikaanis gartee akka prezidentiin Ameerikaadhaa achi booda haasawaa turetti garaagarummaa guddoon akka jirtu sanuma isinii ibsuudhaaf kana uguun isinii himu jechuu. Dubaga karaa gartee daldala magaazii Chaayinaan Raashaan Chaayina gurguruu barbaaddu kanarraa hogguun isinii himu amma dura kaleellee waa xiqqoo irraa dubbadeetiin ture ammaas gartee maappii kanaan isin garsiisuu barbaada maappii kana qaceloon laalaadha akkaataa gartee inumaatu biitii Chaayinaatii fi Raashaan daldala isaanii kana daranuu itti babal'isuu barbaadan. Akkamma jiru daran itti babal'isuu akka barbaadan. Daldalli kuni deebi'ee booda inumaatu biitii Iraanilleen akka irratti hirmaachuu dandeessu gartee karaa isteejii adda adda isaan lafa kaa'an kanatti hojjechaa jiran. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan Raashaatii fi Iraan akkasumas Chaayinaan daldaloota isaanii kan gaazaa kana irra hedduu bahararraa lafarratti gartee ol deeffachuudhaaf hojjechaa jiran. Karaa kana hogguu deeman mootummaan Ameerikaadhaa jala deemtee tuquu hin dandeessu. Qabuu hin dandeessu. Saanshinii waa takka irra kaayuu hin dandeessu. Kana keessa hammamta gartee Ameerikaan dhibootus takka immoo mekaanizimii adda addaa yoo itti fayyadaman taates isaan akka dhaqqabuu hin dandeenye takkaa'u daldala isaanii akka miidhuu hin dandeenye jaaniiti. Kana hunda agarsiisaa jiran. Dubagaa akka gartee arraan tana dubbachaa jiranitti daldalli isaanii daranuuti gartee guddachaa deemaa jaaniiti irra deddeebianii dubbachaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Gabaabinatti gaa akkuma gartee asirratti agartanitti Puutin akkuma gartee nama biyyasaa dhufetti asitti gartee agarsiisaa jira. Wanni takka gartee taniin isinii himuu barbaadu keessaa waan prezidentiin biyya Raashaadhaa guyyaa kaleedhaa odoo karaa Chaayinaadhaan deemin karaa viidiyootiin dhaamsa
ummata chaayinaatiif inni dabarse kan gartee addaa hatee yeroo hedduu liidaroonni addunyaadhaa hogguu biyyata garagaan akkanumatti gaa ibdura gartee qophii isaanii himataniituma ka'anii deeman malee ibsa gartee biyyattiidhaaf karaa viidiyootiin karaa barruutiin gadi hin dhiisan ture. Waan ajaa'ibaa keessaa guyyaa kaleedhaa pirezidantiin biyya Raashaadhaa karaa viidiyootiin ibsa ajaa'ibaa gartee ummata Raashaatii fi ummata Chaayinaadhaa hammam takka akka walitti dhiyoo ta'an daldala isaaniitiin keessaafuu ammaan tana hariiroon biyyottii lameeni yeroo amma duraa daran akka ol kaatee jirtu. Ummanni Chaayinaadhaa ummata Raashaa biraa inumaa gartee akka ummata takkaatti wallaalanii akka waliin hojjetanii fi rakkoolee adda addaa tan addunyaa ammaan tana jeeqaa jirtu tana wal bira dhaabbachuudhaan akka keessa dabruu danda'an. Biyyottiin lachuutu waan dandeessu gootee inni hojjetti jechuudhaan dhaamsa isaa dabarseeti jira. Inumaatu biyyoottan biraa keessatti viidiyoon Puutin kalee gadhiise san akka gartee seenaa guddoo addunyaadhaa jaaniiti namni hedduun qubatti laatanii haasawaa turanii isiniin jechuudhaaf. Yoo na dhagayaa jiraattan taate harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaa, sheer walii godhaadhaa. Yeroon ani keessa utee haasawaa kana cal jettanii na eedanii harka keessaniin taaptaap godhaa, koppiliin godhaadhaa. Indisina taaptaap godhaa. Maaliif na dhaga'u jiraatanii gartee akkasitti wanta taati naafillee ifa taati. Simannaan cinaan takkaas gartee akkana turtee alaabaa Raashaadhaa qabatanii gara kaanis alaabaa Chaayinaadhaa qabataniiti gartee akkanatti simachaa turanii. Yoo yaadattan yeroo Trump Chaayinaa dhaqu akkanatti hin simanne. Okay. Let's see. Duuga wanta kata gartee taniin isin garsiisu keessaa dhiyeenya kana duroonnan adda addaatiin namayyuu lolli gartee fuulduraa kuni lola duroon akka ta'e irraa haasawaati turre. Namayyuu maasis duroonnan xixiqqaa kana tolfatanii duroonnan gartee ifi barbadaawee waan itti xiyyeeffatame barbadeessuu fi waa hedduu tolchaati jiran. Garuu akkuma gartee na duuba gartan kanatti Veetinaamis waan addaa takka tolchan. Isaanis duroona kan gartee bishaan irra deemu doonii xiqqoodhaan garuu immoo waan gartee biyya teenyatti baazuuqaa fa'aa jaaniini ammoo isaan biitii faranjiidhaa gartee RPG jaaniini RPG irratti hidhaniiti duroona tahee bishaan irra deemee gartee waan fedhe ha barbadeessu jechuu. Okay? Kana amma tolchaniiti inumaa kun waraanni gartee wanta itti shaakalli itti godhaa jiran. Akka duritti kaampii waraanaa bikka feeterraa qabaattee fi haalaan guddattee fi nama feete gartee yoo si dura dhaabbatan kurkummeedhaan haleeluun san jijjiiramaa jirti fakkaatti. Dhugumatti gaa Veetinaam tunii biyya hedduu murteessituudha. Keessaafuu naannoo Eeshiyaa kana keessatti yeroo takka Ameerikaatu gartee gama isaanii harkisaa yeroo takka Chaayinaatu gama isaanii harkisaa biitii tuni gartee bikka murteessituudha jirti. Okay, Ameerikaan akka ajaa'ibaatti gartee Veetinaam tana gargaarti meeshaalee waraanaa kan nuudhaafiif sababuma Chaayinaa kanatti jechuudha. Amma gaa isaanis gartee akkanatti duroonan kan doonii bishaan irra deemu kana tolfatanii gartee akkana agarsiisuun isaanii kuni fuuldurri hammam takka gartee akka jijjiiramaa jiru nama agarsiisa. Maaliif akkumaan isiniin jechaa jiru lolli fuulduraa kuni kan
Strait of Malacca fi akkasuma san Taiwan Strait kana keessatti gartee oguu deebi'u Vietnam fi Philippine bikka jabduudha jiran. Gara lachuutuunu bikki gartee baharri isaaniitii fi hulaaleen isaanii ta'an adda addaa akka malee akka gartee barbaachistu taate waan beekamaadha jechuudha. Kan akkasitti quba qabaadha. Tanallee gartee arkuu qabdan jeetitiin isiniif dhiyeessaa jira. Okay, so let's see. Itiyaan Suudaan wanni agartee taniin isin hubachiisu mootummaan yoo yaadatan pirezidantiin Ameerikaadha hogguu Chaayinaa dhaqe. Ibsa mataa isaatiin baasaa ture irratti ibsa gartee ifii isaatiif haasawaa ture karaa miidiyaatiinis dabarsaa ture irratti mootummaan Chaayinaadha meeshaalee waraanaa takkallee akka Iraaniif dabarsitee hin kennine kana gaafadheetiin jira hin goonuu nuun jaanii jeeti dubbachaa ture ni yaadataniimi akkas jeetitiin isin himaa ture. Garuu mootummaan Chaayinaadha nuti waan meeshaadhaatii fi Iraan gargaaruu irratti mariin goone takkallee hin jirtu yaaniiti dubbatanii jiran. Kanaafin gartee reefuun tana koominikeen isaanii tan silaa gartee Ameerikaadhaa fi warri Chaayinaadhaa bikka takkatti baasuun irra ture san waan mariidhaa waan irra waliigalan waan fuuldura irratti gartee mari'achuudhaaf ta'anii fi fuuldura itti waliigaluudhaaf ta'an hundatu achirra silaa ta'a. Achirratti ibsan jechuudha. Isaan lachuutu koominikeetan waan gadi hin dhiisiniif jecha Tirampis propagaandaadhaaf akka fedhetti gartee waan fedhe deemee ni dubbata. Warri Chaayinaadhaa immoo waan hin godhin irratti gartee waan Ameerikaan gootisan goone jettee ta dubbattu isaan ammoo nuti hin goone jaanii dubbatan jechuudha. Dubagaa arraan tana oduun gabbaatee jirtu akka jettutti mootummaan Chaayinaadhaa kuno misaayila gartee kan lafarraa samitti waa barbadeessuu danda'u surface to air missile kan jaaniin kan maqaan isaa gartee HQ-9B jaamu biyya Chaayinaatirraa karaa Iraan akka galaa jiru odeessaatii jiran. Inumaa gartee oduu tana kaleedhaan arkee garuu akkaataa isaan itti galchaniitu nama ajaa'ibsiisa. Xayyaaronni gurguddaan kan meeshaadhaan deemu takka gartee kan waraanaa ta'e kaargoo pileeniin biyya Chaayinaadhaa ka'ee Chaayinaarraa ka'ee deemee inumaatu gartee Eastern Europe dhaqee achi ogguu dhaqee transporterii isaa gartee firraa cufee deebi'ee akka gartee biyya Raashaadhaa dhaquudhu deemutti karaa dhoo isaatiin biyya Iraan dhaqe. Xayyaaronni kuni tokkoof lamaa miti xayyaara hedduudhaatu akkasi dhaqe. Guyyaa gartee torbaanan irra dabarre kana keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo gartee pirezidantiin Ameerikaa ifii isaatiifuu Chaayinaa jiru faadha qophiin tuni gaggeeffamaa turte. Akkasitti gaa xayyaaronni kuni maaltu mul'ata boodarra isaanii gartee darsa firraa buusee takkaa'u gaa waan deemanii san buusanii biyya Iraanirraa ka'anii deeman. Inumaatu gartee booda ogguu ka'u Iraanirraa ka'ee deemee Paakistaan dhaqee Paakistaanirraa deemee akkasitti karaa Chaayinaadhaa deebi'ee jechuudha. So warreen gartee gaa oduu tana keessa beekan akka jechaa turanitti meeshaalee waraanaa Chaayinaan Iraaniif dabarsaa turte. Akkasitti karaa kana gartee akka jala deemanii kaa hin beekne hottee isaanii dhooyfachaa biyya Iraan geessaniiti achi booda maas gartee akka nama Paakistaan dhaqee achittis waa godhu jiru. Maaliif Paakistaanii fi biyyi Chaayinaadhaa hariiroo guddoo akka qabduu fi ammasis Paakistaan gartee biyya jiddu galeessaa taatee waan mul'attee jirtuuf jecha karaa kanaan gartee waa dhadhoo isaati akkasitti waan geessanii deemaa jiran jaaniiti odeessaa jiranii isin jechuuf. Garuu immoo oduuleen arraan tana bahaa jirtu akka jettutti misaayilota kanaa kan mootummaan Chaayinaadhaa Iraaniif dabarsaa jirtu jaaniiti odeessaa jiran. Okay. Dubaga oduun yeroo dhiyeessan kana miidiyaaleen gurguddaan akka Ameerikaa keessa jiru kuni akka gartee Bloomberg jedhamu kuni akkuma gartee amma dura isinii hime yeroo hedduu propagandaan isaanii tuni hin dhaabbattuun isiniin jechaa ture isinuma yaadachiisuudhaaf.
akka gartee asirra gartan kanatti isaanuu gabaabinatti gartee Puutinii fi Shiin gartee isaan kun saahiba garuu immoo walqixaa miti saahiba walqixaatii miti yaaniiti gartee propaganda ajaa'ibaa takka dhiyeessaniiti jiran. Kana waanuma gartee isaan dalaganirraa isin yaadachiisuudhaaf yeroo hedduu gartee akkanatti maqaballeessii takkaa'u gartee hariiroo jara lameen kana akkaataa gartee isaan kuni namni biraa ija biraatiin laalee guututti gartee waan hin fakkaanne takkaa'u gartee waan hin fudhanne irratti akka xiyyeeffatanitti gartee godhaniiti gadhiisan. Gabaabinatti mootummaan Raashaadhaatis takkaa nuti Chaayinaa wajji walqixaa hin jenne. Hariiroon isaan barbaadanis Chaayinaa wajji walqixa ta'uudhaa miti. Tana beeka. Okay? Hariiroon Raashaan barbaaddu. Tan Chaayinaan barbaaddu. Addunyaa tanarratti namni hundinuu takkaa gartee biyyattii hundinuu akka walqixaatti ilaalamuu qabdiidha wanni isaan jechaa jiran. Yaanni isaanii sani wanni irratti walii galan nuti nulachuutu gartee addunyaan tun guutuun odoo nam tokkolleenu nam tokko na jenne odoo namni tokkolleenu nam tokko hin miine keessaafu gartee karaa daldalaatiinis saankshinaanis waan maddaddatuun odoo miine odoo lola irratti hin banne akkanumatti gartee walqixxummaadhaan namiyyuu haa jiraatu waan jaan kanarratti isaan kun dura dursoo walii galan tanarratti waliin hojjechaa jiran tatti aantu daldala tanaafu gartee oduu akkanaa tana gartee hogguu gadhiisan propagandaadhaan akka gartee Putin takkaa'u Raashaan Chaayinattiin dhiyaanne takkaa'u gartee isaan Chaayinaan tuni nageewuma gartee karaa Raashaan nageewuma gartee karaa Chaayinaadhaa dheeyti malee Chaayinaatu gartee irra guddoodha. Chaayinaatu isaan kana akka fedhe godhaa jira jedhanii nama gartee ija addaatiin garsiisuu barbaadani. Wanni gartee propagandaan jira kanaa akkana jee yeroo hedduu isinii himu waan akkanaa tana faadhaa isiniin jechuudhaaf. Na dhagaa jirtan hundi keessanuu. Okay. Gabaabinatti viidiyoon Putin guyyaa kaleedhaa dalagesan viidiyoo kana social media gubbaarratti gartee arguun ooltanii namni cinaan gartee yaanni gartee inni viidiyoo kanarratti dubbate hammam takka viizhinii inni qabuu fi viizhinii Xi Jinping qabu qofa odoon taane biitti lachuutu akka gartee walqixxummaadhaan addunyaa laaltu tanii nama isiniin jechaa jiru kana gartee viidiyoo kana keessatti illee haasaweeti jira. Yeroo ammaan tana addunyaan tuni karaa multipolarii takkaa'u gartee addunyaa dura deemsi takkaa'u immoo yaanni garagaraa lama itti wal falmu keessa jirti. Kanaaf gartee namni hedduun hogguu gartee Xi Jinping illeen Trumpiin deengadda haasawsan biitti teessan kufaa jirti biitti teenya immoo ol ka'aa jirti. Nu dura hin dhaabbatina waanuma gartee yoo dandeessan nu gargaaru wajjin hojiidha hojjedhaadha garuu immoo nu dura hin dhaabbatina je'ee gartee jechoota jajjabaasan wanni itti fayyadamuuf hammam takka wanni Ameerikaan godhaa jirtu akka gartee isaan kana miidhuu hin dandeenye gabaabseetuma itti himuu barbaadeeti. Okay? Sana akkasitti gartee quba gabaadhaadhaan isiniin jaa. Okay, let's see. Idaan qabxii tanaatiitiin isin hima takka. Okay. So, oduu guddoon gaa guyyaa irraan tanaa tan gartee irra deddeebinee irraa haasa'uu qabnu guyyaa kaleedhaa galgala oduu eda galgala pirezidaantiin Ameerikaadhaa baase. Eda galgala akkuma gartee amma dura gaa yaada adda addaa isinii himaa jiru kana kanaaniin goolabuu barbaada. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa eda galgala Iiraan haleeluurraa guyyaa muraasaaf dhaabbadheetiin jiraata kaa'u lola kagartee haleellaa tana irraa dhaabeetiin jiraa jeeti ibsa baasee ture. Ibsisaa karaa akkaawuntii isaa gubbaa irratti gartee barruu dheertuu habbaa lamata adda addaa maxxanseeti ture. Gabaabinatti akkuma gartee pirezidaantiin mataa isaatiin ja'utti akka gartee nuti haleellaa tana gadi hin geessine
biyya sadiitu nagaafate. Biitti gartee inni maqaa dha'e Saudi Arabiyaa, United Arab Emirates fi Qatar dura deemoota biyyoottan sadeen kanaatu akka gartee nuti haleellaa Iiraan irratti hin goone nu gaafatanii. Xiqqoo diplomaasiidhaaf carraa kannii fi Pakistaan waan ajaa'ibaati hojjechaa jirti. Akka gartee lolli kuni karaa nagayaatti xumuramu irratti waan hojjechaa jiraniif jecha mee guyyaa muraasa yeroo kanniif jaaniin nagaafatanii waan isaan nagaafataniif jechaan ani gartee haleellaa tana dhaabee. Okay? Garuu yeroo gabaabduu keessatti itti deebi'ee haleeluu ni dandeenya jeetii dubbachaa jira. Dursoo warreen gartee miidiyaadhaa guyyaa irraan tanaa hoggunni bikka kanatti haasa'u akka jaaniinitti haleellaan san silaa yoom turtee haleedha moo arraa jaaniini inni silaa haleellaan arraan tana turtee jeen inumaatu sa'aa muraasa kan hafeef irratti hin dhaabee je. Okay?